Bonde gara malim de garta wona jirani na gafatani bu'a sa addaan baasee himeetiin achiin gaafii wal gaafan kun duuchaadhu magana qabdeemanii gaafii nama gaafachuun sirri miti garuu akka mataa gayyaatti dirqama ibsachuun qabanne waan hin deeggaru waan hin irraa jaalladhu kanaaf illee raayyaa sirreessa biyyaa qaba nagaan dhufte. Kaminni sabaaf kan Nagama. dubbisi. Dubbadu mee bulesu dubbisaa wee. Sabaaf. Wayye. Akkam nagaa? Akkamitti fayyaa keessanii Oromoonni hundiyyuu Jirra galatasaa akkamati? isa galata harkaarra naguma miti Jirra kunoo har'a geenye amtuun hin jirtu. Akkamitti bira? ayyee baga jiraatan aduuf jirra Yaada nuti irratti mee haasaa jirru kana irratti maal jettaati? Mee isa jalqaba waraana mo'ati akkam? aniyyuu goddanyaa si'atu waraana malee ani waraana miti Mee viidiyoo baika? Viidiyoo bayi mee? Hayyee mee ati waraana adda bilisummaa kana ni qeeqxamoo ni deeggarta? Kaayyoo inni qabatee deemu kun maal sitti fakkaata mee sitti akka Oromoo tokkooti? nan deeggara malee hin qeeqon Hayyee biyya keessa moo biyya hambaa jirta? biyya keessa jira Hayyee kaayyoo fi karoora inni qabatee qabsoo kana gaggeessaa jiru sirriitti ni beektaa jechaadha. baruun barbaade malee illee ammas baay'ee isaa waan an beekun qabu Mee haguma beektu nuuf ibsi mee hagati wallaalte immoo siif himna. jechuun bakka osoo isiniin gidursaa ifanaaf gootanii meeqa keessa kiyyatti illee yaadu baay'ee isaa dubbachuu hin danda'u beektee keessa keessi garuu baay'ee tokko isinidha Hayyee afaan hin baafachuu hin dandeenye jedhu mee haa ta'u ati naannaa biyyaatti jirtu kana waraanni adda bilisummaa Oromoo ni sosocho'a. Mee deeggarsa akkamii gochuu fi gootee beekta? Mee ati deeggarsa ni gootaa fi moo akkasumaan sagaleemaa yookiin waanuma jaalattuu fi deeggarta? deeggaruu nan barbaada garuu argachuu hin dandeenye kallattii hin argadhu malee malee Okay. Rakkoon hin jiru. Waraana adda bilisummaa Oromoo jechuun uummata Oromoof kan falmudha waan ta'eef iyyuu mirga saba kamiillee kan hin dhiibne nama dhugaa Oromoo jallate sana iddootti deebisuuf daangaa Oromoo cabe kanaa fi uummata Oromoo miiliyoona 60 kana ol kan ta'u kana harka ormaan gabroonfatame kana gabrummaa kana jalaa baasuudhaaf beelaaf eebuu damdamatee qabsootti jira. Isa kanaaf yaadonni tokko amma waraanni adda bilisummaa Oromoo sirrii miti. Waraanni adda bilisummaa Oromoo uummata Oromootiin miidhaa irraa dararaa jira jedhanii amma sirna impaayera kanaa kan deeggaranii baay'een balaaleffachaa jiru. Atamma akka Oromoo tokkotti Oromiyaa keessa jirta. Mee wantoonni amma haasa'amu kun uummata dararu moo waraanni kun uummata faana jaalalaan jiraata? Mee ati nuuf ibsime. asirratti yaadni kan koyi injira waraanni adda bilisummaa Oromoo wantaani tokko nuti fakkaatan kan ilaalitti gargar ol qoodanii waan jiraniif
Attuun isin jira immoo waraana dhugaa biyya bittes immoo dhugaa saba falmatu isin jira immoo ati amma ta'e tokko uummata haadholiisaa taa'ame deebi'ee gaafa baqa qabeenya godhatee galuus hin jira kan immoo dhugaa isaatiifis agabuusaa kooba isaa maratee hojjetus hin jira. Bakka kanatti bakka xiqqoo sirreetaan qabaman. Kan dhugaan dhabe bakka kan dhugaa kanatti argadhu bakka amanii bakka waraana adda bilisummaa Oromoo ta'e bakka dhugummaa isaa jechuudha. Waan dhugaati maqaa fakkeessees waraana adda bilisummaa Oromoo fakkaatee kashalabbeen magaalaas waraana empaayeraa kanaatiin wiggii waan tokko itti godhanillee sirna maqaa balleessii waraana adda bilisummaa Oromoof hojiin hojjetamaa jirullee ni jira. Akkasittiin waraana adda bilisummaa Oromoo uummata miidhaa jedhanillee waan takka magaalarraa ijoollee kashalabbee gadi baasanillee maqaa balleessaa jiru. Waraanni adda bilisummaa Oromoo immoo qabsoo inni itti jiru ishuma ganamaa sana ishuma jaarraa jalqaba hundoofte sana ugaama Oromoo jallatte sanaaf qabsaa jira har'allee itti jira waan ta'eef iyyuu yaadatti kaaste sirriidha. Empire immoo maqaa balleessiif waa meeqa hojjechaa jira shira meeqa immoo xaxaa jira. Isa kana dhugaan jirtu maree waraanni adda bilisummaa Oromoof bahe waan ta'eef iyyuu namni naa bahi falmi jedhee osoo hin taane dhugaa jallatte sanaaf quuqamee Oromummaa isaaf falmaa jira waan ta'eef iyyuu deebi'ee immoo waan kana godheellee inni jiru hin godhulleeti maqaa balleessiif immoo ati dhugaa tokko qabattee yoo deemtu namni waa meeqa siin jedha maqaallee si balleessa waan ta'eef iyyuu qabsoo ishuma ganamaatiin nutillee waraana adda bilisummaa Oromoo isuma dhugaan deemu sana jara hiriirree isuma faana jirra waan ta'eef iyyuu atillee dirqama Oromummaa tokko akka keetti bahadhu biyyattis oddoo jirtu hundumatti iyyuu bakka argitutti ati waraana adda bilisummaa Oromoo tumsuun deeggaruun hulaa karaalleetti agarsiisuun sirraa eegamaa siin jedha. Ayyee isa nan barbaada baay'ee isaa. Gini bakka dhugummaa dhuunfatu xiqqoo ishee bakka tokkotti lolonni argaa jirru saalonni argaa jirru si tikkilee miti. Kayo. Oye. Baganagaan dhufte jenneerra hunduu baganagaan dhuftan jenneerra ummata mee isinillee manaaf haaraa miti warra dhufe kana dudubbisaamee hojii xiqqoo wayiin qaba ofirraan. Ayyee baganagaan dhuftan hundi keessanuu galatoomaa egaa jajjabaadha siin jenne mara mootii biraan jiru qeerroo baganagaan dhufte qeerroo kana qaata bade arguu dhabe qeerroo shanan gibee baganagaan nu eddan akkam nagaa keessanii nagaana jirta gurbaa rakkattee isa badde boo qaatan si arguu dhabe Dirra wallahi shabakaadhuma malee waan biraa miti shabakuma na balleesse beektaa bakka shabakaan jiran jira baay'ee reefuu malee eddasi. Ayyee baganagaan dhufte bari si argaan jiru tokko malee yeroo tokko maddee baddee deebita kanaafan si jedhe akkasi mee namni biraa itti fufaddaa yaada keessan Hukuma. Oh. Nagaa mi jirta kam? Nagaa kala tarabbi akami? Nagaa jiraata baga nagaa nafteet. Nama tansi bare Yaada kam jaatillee? surah kapsana tansi bare. Laki suuraa qabsaati qabsaa'ota Itoophiyaa fide malee
ani biyyuma isaan qabsaanus kanas wallaalee man baruu fedheen. jechuun waan duuban argine afoon qabatan jedhanii dura waa beektaa maxxansifamu. So at the consulting considering providing for the Furvaaleen isaa gaa wallaaltota kanaaf waan jarri qabsaanu kanaaf barnoota yookaan ilma Oromoo ta'a. Oromoo warri Itoophiyaadhaaf falmanu kun uuma isaan falmanuuf ilaalla jenneeti bara. maali beekama namni kun gaarii ta'e namaa ta'e Itoophiyaa guutuu adda baasee beekaa jira. Sadarkaa aljazeeraan dubbisuudha gara waan ta'e ati beeksisuu qabaan eegamu suuraa keenya akka seendaas. Nagamu Takisha mulkaasime sagalee of keessatti haasaarta ta'e wallaalle. Nagamu Amman nagamu ati. ati beeksisuun beekama qabaareen jedha. Silaa beekamaadha. Gaarii ta'ellee amaallee ta'e hubatamee jira waan ta'eef. Baay'ee galatoome yaada bareedaadha. Wallaalaan kanarraa barnoota fudhachuu danda'a beekaa wanti fideefi. Wallaalaan kanarraa barnoota fudhatee gara saba ofiitti deebi'a. Garuu waan qabsaa'uu fi waan hojjetu hin beeku waan ta'eef asirraa barnoota fudhatee barnoota kanammoo maaliifan inni qabsaa'aa lubbuu koo maaliifan balleessaa jedhee irraa deebi'uu danda'a. Kanaafan hin fideen. Okay, ittiin barsiisaa jirta jechuudha. Warri waa xiqqoo impaayera kana keessa dhaqanii nama arrabsan kun tun beekin. Mee ati waraana adda bilisummaa Oromoo ni deeggarta moo ni qeeqxa? Nama tokkoyyuu hin deeggaru. Walija kiyya eenyuyyuu hin deeggaru. Ofii kiyya hin deeggara mataa kiyya. Ayyee mataa kee akkamitti deeggarta mee ati qaama kam keessayyuu erga hin jiraanne akkamittiin mee ati maali sabni kee Oromoo erga taate afaan Oromoo dubbattee kami quuqamni Oromummaa maaf sitti hin dhaga'amne miidhamuun ilmaan Oromoo akka kanatti dhiigni dhangala'uu akka itti dararamu gaafa argitu. Konseptiin kennaa galanaa gabaabsi. Ayyee. Miidhamuun saba kootii yookaan na gammachiise yookaan miidhamuu yookaan quuqamuu dhabee odoo hin taane wannan godhuufan dhabe. Kanuma afaan of ta'uu dursa jedheen. Of ta'uun kee gaariidha garuu of ta'uu jechuun akkanaaf ifa ta'etti of ta'uu jechuun maalummaa fi eenyummaa ofii beekuudha. Maalummaa fi eenyummaa kee erga beektee of taatee booda immoo mirga kee irra darbitee mirga saba kee falmuudha. Isa kanaaf akkas nama baratachuun obbolee jege guddaa ulfaadhu. Ani gaafa nuuf ta'ee ka'ee gaafa saba kiyya kana bu'aan buusa jedhee saba kiyya kana gargaara jedhee ofirra darbeen gaafa sanaan dubbachuu danda'a malee har'a miidiyaarra koree sobee fakkeechee ani Oromoodha waboodha akkasii hawwii kiyyaa ilaalcha kiyya ta'a malee gocha kiyya mul'isa leenca. Ati of ta'uu jechuun bari eenyummaa kee erga beektee of taateetta sii galaami eenyummaa kee beektee Oromummaa kee sirriitti amante taanaan eenyummaa ofii beekuun isa. So qabsoon immoo haalan filattu na caqasii jala qabsooni haalan filattu yommuun siin jedhu qabsoon hidhannaa qofaatiin miti kan gaggeeffamtu sii galaami qabsoon sagaleellee ni barbaaddi qabsoon tumsa ni barbaaddi kanaafiyyuu qabsoon bifa meeqaan gaggeeffama isa kanaaf warreen kana keessatti atammallee qooda tokko keessaan qabu jechuudha. Mee sagaleedhaan yookaan deeggarsa duubaan yookaan hidhattee loluu maaltu si dhowwe mee of taateetta maalummaa kee beekta eenyummaa kee ni beekta kana caalaa maaltu si hafe maal barbaadda meereeti kan kana keessaa hirmaachuu dadhabdeefi. Okay, bareeda nama
fakkeechuun natti hin tolu dhiifamallee naa godhaati. Odoo nama sabni koo miidhamee gaafa sabni koo miidhamu kana saba kiyya irratti waan godhamuu qabu hunda godhee waan gargaaruu qabu hundaan gargaare natti tola. Garuu dandeettii agarsiisanii fi waan agarsiisan hin qabu. So kun nadaan jechaa. Hir'ina dhuunfaa keetii qabda kanaaf deeggaruun waa tokko gochuuf hin dandeessu kanaaf si dhorkee malee jibbinsa waa takka qabaattee yookaan qeeqa qabaattee miti jechaadha. Eenyuyyuu jibban qabu siin jedhe silaayyuu gaafuman kaasu iyyuu ani jibba tokko iyyuu hin qabu garuu homaa gochuuf hin dandeenye irratti. Qabsoon beekii yaadaati jettee naagalaa qabsoon. Naagala qabsoon haala filatu. Maallaqaan illee gaggeeffamtu qabsoon beeksee kun fedhiidha. Waan ati tumsa gootu riille of taatee oromummaa makee irratti dammaquun gahaadha beeki. Namni hidhatee bosona keessa jirus haa ta'u namni jaarmiyoota garaagaraatiinis hojjetu haa ta'u isa kaan hidhatee jiru sanaaf tumsiif sagaleen ni barbaachisa yeroo kana si'aayinaa fi haamilee itti horamaa jechuudha. Isa kanaaf iyyuu ati amma haala ammaa kanaatiin warreenuma kanatu na callisiisee sagalee gochuun kanaaf natti ulfaatee jette kun egaa akka qeerroo Oromoo tokkotti sirraallee barbaachisu tumsa haala sii danda'amee fi deeggarsa haala sii danda'ameen gochuu hiree kee keessatti bahachuu qabda. Namni waan kana keessa tumsa godhus sagalee isaa ta'uu haalota garaagaraatiin qabsoo kana keessatti hirmaatee jiru kan sii gadiifaa jira kan sii olii keessa jira. Of taate jennaan waa biraas hin barbaachisu siin jechuu barbaadeen. Maal jettu ammaas Oromoo tokko odoo akka dhiirummaati kama lolanii bakka galetti lolan waan jedhamu wayii jiraatutti akkas jira namni biyya keenya. Anamma silumaa yoo sitti beera odoo akka dhiirummaati kama lolanii bakka galetti dhiirri loltu waan jedhamu wayii jira. Bakka malletti dhiirri loltu anamma fakkeenya tokko sii kaasu. Anamma nama naaree saba kiyyaa quuqqamee saba kiyyaa yaadii maamna jedhu ta'ee gaafa saba kanaaf immoo bu'aa tokko buusuu hin dandeenye an Oromoodhaaf agasan gaa Oromoodha akkanan ta'e Oromoo agasan gaa hoggaan jedhe narraa bareeda. No inni maalidha beektaa obboleessa kiyyaa qabsoo jechuun sabaan nagaduu jedhama. Qabsoo jechuun qabsoodha. Ageessa qabsoo jechuun qabsoodha. Qabsoon immoo guyyaa takkaan bilisummaan dhuftu maaliifi qabsoon adeemsa qabdi seera qabdi kaayyoo qabdi waan ta'eef iyyuu har'a kana diigdee har'a kana ijaaruun hin ulfaatu. Garuu har'a kana diigdee ijaaruun sababuudhas immoo harka kee yoo ta'e deemsumaa fi karooraan itti deemuu barbaachifti. Mucaan dhalattee amma har'a kana haati tokko daa'ima takka har'a dhaltee har'uma kana ka'ee harma hodhee har'uma kana guddatee daa'imuu dhiisee lukaan deemee waa tokko gochuu hin danda'u. Maaliif ree suutuma suutaan harmallee hodhaa daa'ima lukaan dhaabbachaa deemaa gara hojiitti bobba'aa jechaadha. Siigala. Isa kanaaf adeemsi qabsoos akkasuma. Kanaaf iyyuu kaleessa gadda qabsoon kun bilisummaa maaf ufuu didee bu'aan hin buuneen jedha yaanni kee si keessatti achi fageessee nan hubadha. Kanaaf iyyuu akkas jedhamuu hin qabu. Maaliif yoo jettee kaleessa gadda
bobaa ormaa jala ture waraanni adda bilisummaa Oromoo. Har'a garuu of ta'ee isa kaleessa eengadda bara sirna gabroonfataa sanaa hacuucamaa tureerrayyuu of ta'ee Oromummaasaa falmaa hadhaa godhee har'ammoo isa kaleessaa caalaa baay'atee isa kaleessaa caalaa humna godhatee qabsoo finiinsaa jira. Qabsoo kana fidee caafiirraan gaheera. Qabsoon kun immoo umurri isaa hin hafu waan ta'eef iyyuu qabsoo jechuun obsa barbaaddii. Qabsoo jechuun aarsaa nama kaffalchiiftii. Akka salphaatti bilisummaan hin dhuftu siin jechuu barbaadeenii walumaa galatti qabsoon hin ariifatu akkuma mucaa dhalattee guddattuu sanaatti ani kan hundaa beekaa ati dhufaa dhugaa hundumaa fi namoonni baay'een hagasuu nama hubachiisuu barsiisuu kan hin dandeenye baay'inni isaanii namni dhugaa amma jecha kee keessatti namoonni haala sii gadi irra ta'aniitii qabsoo kanarratti gumaacha godhu jechuun kee naa gala muruun namni baay'inni namaa garuu waan bu'uun irratti gumaacha gochuudha waan takkitti godhu bu'aa kan qabdu wayii godhe baay'ee bareeda bara baay'ee ol sobnee akka ichinee maqaa Oromoo kanaan naganne waan ta'eef si galaa miti. Gastii banadhee dhiichisuu nan danda'a beektaa? Suuraa kana tokko lattafee gastii banadhee ani keleedha maalate siin galaa miti. Dhaabbadume mee namni fakkeessaan asirra jiru jiraame? Karaan illee qiyyameeti hundumti keessanii kamanarraa takkee ati tokkoffaa suuraa jara kanaa maxxansuun maaliif si gube lammaffaa moo deeggaraa waan tokkoyyuu miti ofuu deeggaruu hin danda'u jette jalqaba gaafa dhiyeesse garuu suuraan jara kanaa maaliif si gube gaafa eega dhuftee seente suuraa kanarraa dubbata dhiifama warri kaan dhiifamu. Atu waa masiraa si gaafatanii deebisuu qabda ati inni eega silaasitti maa kan isaa dhiistee jallistaa duubeettuu jallistaa waa inni eega silaasitti ati deeggaraa waa tokkorraallee ani bilisaa ofuu dandeenye deeggaroodhaa turte jalqaba gaafa garuu eega jalqaba seetti ni dhaggeeffadhaan suuraa jara kanaa maaliif maxxansitanii jettee irraa dubbatti ati deeggaraa waa tokkoo miti suuraa jara kanaa maxxanuun maaliif si gube Naguuf na gammachiisuu koo ati keessa koo hin jirtu hin beektu dhaggeeffadhu jedhe nama tokkotti hirkattee akka nama sanii ta'uurraa akka nama sanii odoon ta'e hawwii kee ta'e of taatee odoo ati cimaallee taate laafallee taate beekallee taate wallaalallee taate nama bu'aallee buustu taate bu'aallee hin buusne taate of taate suuraa kee maxxansitee an Oromoodhaaf haganan ga'uu danda'a haga geechu duwwaadhaan odoo dhaadhattee bareeda sii ta'a suuraa nama yoo cinaa qabdee an sanyii ebeluuti jechuun kuni naan batamu kanaaf si galee. Waa'ee sanyii sin gaafane gaafa namni si gaafate deebisi odii galiin bicheerine. Sanyii namaa abalu sanyii akkanaatiin akkanaa ajishuu miti bara. Gaafa namni si gaafate. Atama jaarroon goota waan ta'eef ati gootan taatu buleecha koo ga'e. Takkichoo. Na dhagahi hubatti waan jaarroon goota ta'eef ati goota ta'uu hin dandeechu. Ati nama reefa nama lattafee ittiin koonii karatu. Dhagahi takkisha. Na dhagahi. Maalidha beekte sila si kaaseeraan yoo hubattate an akka Oromoo tokkotti jibbisa sirraan qabu qaama kamiyyuu deeggari maaliif dhiiga Oromummaa walitti qabna waan taateefu so ilmi abbaadha fakkaataadha Oromoon gaafa magmaaku ilmi abbaa fakkaata isa kanaafi wanti ati ijoollee kanatti himtullee jira jedhee yaadu maaliif wanta ati gorsita yookiin immoo siyaasa Oromummaa kana barsiifta jedhu tokkollee sirraa hin barbaadan illeeti garuu ufuma keetii qaama kamiyyuu deeggara argan jiraanne waraanni qabamee jiru kuni si aarsaa jirti maaliif si aarsuullee hin qabdu erga qaama sana kam keessa hin jiraanne si aarsuu hin qabu. Kanaaf qabsoon immoo akkuma jalqaba sii kaase kana qabsoon bifa meeqaan gaggeeffamti qaama hidhate qofaatu qabsoo gaggeessa ta'uu hin taane qaamni otoo hidhatiin qabsoo kana gaggeessus ni jira waan ta'eef amma impaayerri kun qabsoo inni itti gaggeessu
Kaan kuni hidhatee erga leenjii xumuree hidhatee waliin argu umurii isaanii jechuun yoo ilaalte garuu sammuun si guddaa sammuun si bilisummaa qaba sabummaa maal akka taate ni beekti eenyummaa si baratte seenaa irratti guddatte kanaaf iyyuu takki shawaanin siin jedhu nu qeequun duratti nuti warra boonnee eenyummaa keenyaa fi akkaataa kamiin akka qabsoo gaggeessaa jirru warra tolchine sitti immoo danda'udha nu qeequun isii ofitti deebi'i dammaqiitoo yoo barbaade diinaa wajjin achi as deebi'i hojjedhu yoo barbaade immoo asiin wajjin achi hojjedhu inni kun mirga keeraa jechuudha garuu ammoo nu qeequun dandeessu jechuudha maaliif ulaagaa hundumayyuu guuttannee jirra waan ta'eedhaaf qaali rabbi si haa qajeelchu maal fiddeet immoo ayyee kanumaan jedha inni maal fide dubbii koo balleessu. Ta'u guddaa galatoomii maqaa jijjiirrattanii dhuftan hundi keessan wal beekna. Guddaan thank you. Gurbaan kun gurbaa maqaa keenan jijjiiree maa olumbeenu amma joora nurraa gadi buusi gaa kanaa walitti mataa tuffachuu illee hin qabnu aadaa nama qabu nurraa gadi buusi isaan keenya kadhatoo misiin jennaa reeffa namaatiin miti kanaan ani tooloo kadhadhu hattu jaanjoo sanyii goobanaadhaatiin haadhaloo kashaladde Marata argitee nama sammuun egaa cufameera waan ta'eef iyyuu itti dhangalaastus keessa galchitus fayyuma isaa qabdee keessa buustus kunoo naman hubanneetu akkasii jira rabbi haa qajeelchu jenna. Maar kun jettani borabbii jiraana ilma cuma haa jira baras barkana kan garummaa nutti fide bar. Meema ammoo kana dubbisaa gaa. Oh, nagaa keessan jaallan. Maammoo nagaa baga nagaan dhuftee. Ayyee baga nagaan na eddanii akkam oolmaa turtiin jiruuf jireenyi maal fakkaatame? Bareedduu dhaamtuun hin jirtu akkam isi biraa? Ana biraallee bareedaadha hin jedhu jiruu fi jireenyaa fi maatiin tuffatan jira Oromoon. Waan akkasiiti. Akkam oolmaan turtii maal fakkaatame? Turtiin bareedduudha. Joora! Maammoo ni beekta moo ani hin beekne maammoo hin beeku ani. Dubbisi. Maammoo dhugaa rabbi hin beekne ani seenee gaafadhaame maali ani dhugaa rabbi mataa koon beekama mataa namaan beeku itti fufadha bakka inni jiru illee gaafadha. Otuun suuraa kanatti suuraa wayii gadi baasee ture nuuf bulchaa. Maammoo. Oye, jaallan. Maammoo gaafadhaame. Ani amma garuu safaruma jiraan jettanu. Egaa sagalee majaallanii kana yaa baay'ee tokko yaadeen jira. Kanaaf ani kunoo karaa tiistoo kanaan sin dubbisuu barbaade sinin jedha dhugaa rabbii. Kanaan dura walumaan jiraachaa turre jaallan kana waliin. Ayyee galatoomi bakka jiraatte. Amma jireenyaan gara biyyaan bahaa kanan jira. Kunoo baararra reefan bu'ee reefan Yemeniin seenan jira amma kuno. Ayyee erga jaan Yemanii jiraatte qabsoo kana keessatti gaa nus akkuma kana biyya namaa keessa jirra. Ijaaramuun barbaadaadhe. Ijaaraman barbaadaadhe qasaanaan. Ayyee ijaarama maali? Ijaarsi kan achi as dhufe Oromooti mitiiree. Gaa maaliin iyyuu hanga danda'ametti numa deeggarra. Jalatti dabalamuu jechuu kooti ijaarama qaleessa ijaarame jalatti dabalamuu jechuu kooti. Ayyee rakkoo akkasiin sillee darbaa rabbi. Ayyee
Rakkoon qabu gara toomina dubbisuu dandeessa akkasaanaan. Tole tole ayyee. Asumaani raqama kee argachuun fedha malee. Raqama kee WhatsApp-dhaan kan jiru na profaayilii kiyya jalatti naa kaa'e koodii kaatee waliin. Koodii Yamanii wajjin. Koodii Yamanii wajjin kan koo jira sii kaa. Profaayilii kiyya jalaan naa barreesse wayye. Jora sabaif kuni video beesin jaawar maali? Obboleesso bakka dalagaan jira iddoo akka hin bahuun qabu obboleesso hojiirra jirra barnu. Ayyee? Kuni amma tumbeeki waan harkaa beeraa hundi keessannoo of galchaa dhugaa. Maali mobaayilii koppii ta'ee ayyee inni viidiyoo bayi jettu kun kottati viidiyoo bayi mee monitera naa kennime qabu. Viidiyoo bayi jedha. Barreeffamni lakkoofsa tokko si kan hin kenna. Barabbi silkiin koo biizii ta'aa jirti. Waan isaan beeku Oromoo waan akka inni ta'eyyuu. Sabaa shan ja'a. Viidiyoo bayi meeti. Oromoo dubbaddaame. Ayyee atiin kun hojiin kee maal ola bu'itee ofirraa kaasime? Qawwee gaafatteetta? Qabatneen ture inni nama beekee jiru isa natti fakkaata. Isa. Nama biyya keessa jiru natti fakkaata. Immoo nee jala galee ilaale mee hojii isaa kana garuu biyya keessa jira. Ni ilaale jala galee. Gaarii bari viidiyoo naa baatan. Gurba dalagaa keessa jira barane bakka dalagaan jira bar hojii keessa jira bar. Tola ta'an jiru bar. Ati maal goota viidiyoo kana no dhibee jechuun akkuma ta'edha yookaan siisii mijachuu danda'a isaaf immoo mijachuu dhiisuu danda'a ati siisaa jirta amma yeroo boqonnaa keetii ta'uu danda'a inni immoo hojiirra jira. Waaw cimsa. Kaisa. Nusiba kuno kaisa intau. Ayyee naa gaira. Kaisa yon siba na hoja chufedeti. Galato isaako. Akkasi Nuti akkamitti fuun? Oyya. Birdoo nagaadha akkam. Jirra qaalii koo kam jirtan gaarii jirtanii? Dhugaa galata uumaa hamtuun hin jiru baga jiraattanii dhugaa rabbi baga dhageessani. Baga walumaanuu lammii tiyya qaalii sabaa baga walumaanuu har'a geenyeen jaa dhugaa. Jiraadhaa bayyoo waggaa kuma isinii alaatu waaqni dandeettii isaatiin. Inni guddaan jiraachuu gadanii ayyaanni Oromoo ayyaantummaan Oromoo sinaa eegu sinaa moosisu nu haa moosisu sabuma Oromoo hundayyuu. Leel jaala koo leel. Akkasi naga jiraatanii ayyee itti fufaa dubbadhaa. Ayye mee yaada haa fixatu hafachu. Malaaka yookaan jaalli mucayyoo kana gaafadhaame isiinis yeroo hundaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo sinaa soofti
Kanaaf illee gaafadame kabanya nama hundaayyuu kabajaa qabna. Namni miidhaan hunda deemee dhugaa kabajaaf hin qabnaaf hin Lakki hin dogongorin namni tokko nurra deemuu hin danda'u. Maal inni eeyyamnullee. Kun hin jiru jaala kiyya ulii ammaan dura maaliif jennaan ammaan dura fakkeenyaaf haalaataa jiru keessatti martinuu waan halaala taa'ee jechakka maleedha jechoota ani dhiiga oromtichaati ani ilma oromtichaati oromummaan kiyya dhiigaa fi lafeetiyya gaafa jechuun isarraa hin oolin ani oromoon saba kiyya oromiyaan biyyatiyya gaafa je'ee dhugaa sanirra dhaabbatee namni tokko oromummaa ifiiniif falmadha yookiin irraa hin dubbadha gaafa je'e wanni inni godhuu qabu maali jennaan dura duursoo dirqama ifii silaa bahuu qabu sanoo ba'achaa jira. Hin jiru taanaan wanni komii takkalleen chirratti komii waan ja'ama bifa takkalleen dhiyeessuu hin danda'u jaan akka roga kiyyaatti akkasin naa hubadha. Galatooma jaala koo yeroo tokko tokko waraana kana siinqeetti natti fakkaata. Kanaafan hin jedhe malee itti fufadhu intala yaada barbaadate keessa. Maayik irra kaa'an. Carraa kennitanii. Carraasii kennin akkuma mana kee keessatti waraana wobboo arrabsitu sanaa miti asitti nuyi simbuunullee yaada nu mormatu dandeessu nu mormitu qabaannaan nu fuuldura dhaabbatu dandeenyaan nu kunuun nuti jirra. Nu nama arrabsuudhaaf immoo mirga hin qabnu bara. Baga jiraattanii anillee ammootuyyuu nama tokko imeejii isaa yookaan ammootu maqaa isaa ta'ee nama tokko ka arrabsu na argitee waraana wobboo ka arrabsu. Laatiin beekaate fufadhate yaada keetti fufadhe. No yaadu gaafuma keetti laalu lama laali qawwee jecha keetti si deebisa anaafatti laal ganamuma irraa nama wal beena jedhe. Amma jecha kana waan kana fayyadamtu waliin beekwan kanee fi kana dhiiga kooti waraanti suni ija koo bitaatti laal qawwee laal akkaataa dhufteen yoomiyyuu akkaataa dhufteen si deebisaa jechuudha yookiin na hubachuu yookiin na hubachiisu kana dadhabdee diddi taanaan ammoo akkaataa dhuftee deebisuuni dirqama kootii jechuudha. Ma ishee gaafa isiniin mormee gaafa bakka dhugaa irratti dhaabbadee isiniin mormee gabbuuftanii nama arrabsitan rakkoon keessan kana baal. Gaafa jechoota dhugaa fidee deesse. Amma bakka waan dhugaa akkatti haasofnu barbaaddaa miti. Ati nuti gaafas waan gaafa yeroo kamiyyuu yeroo sitti haasa'u ati daabboodhaaf jedhee gadi ba'ee akkana ta'e jettee namoota wareegaman waan addaa ta'e fiddee waan akkas gaafa jettu malee nuti waraanni woboona yookaan ammoo adda bilisummaa Oromoon akkas jedhee ani guyyaa takkitti illee hin dubbanne akka kootitti jechuudha. Ani akka ofii kootti akka beeku garuu nama wareegame yookaan ammoo waan addaa fiddee gaafa asitti itti qoostuu fi waan hin taane nama waa'ee qabsoo hin beekuu fi nama waa'ee qabsoo hin beekne ree jala jiruu fi ruuzii affeelaa jiru hundi dhufee gaafa dhufee itti afaan itti dhiqatu adeellam waraana kamiyyuu waraana kana qaama koo dhiisiti waraana kamiyyuu haa ta'uti akkatti akkas godhanii hin deeggaru jechuudha. Eenyu namni addaa ta'e namoonni yookaan biyyaa bahee yookaan ammoo faayidaa isaatiif namoonni qabsoo kana keessa hin jirretu beekaa fooloorsii guurachuudhaaf jecha waan akkanaa itti fayyadamuun an abadan bar kanarraan si qabe bar eessattuu Itoophiyaan galeessa saanaan haadha saanaan Itoophiyaan biyyaa miti kanaafan isin jedhee gaafa nuyi biyyaa jedhe maal dure na hime ka yoo naa gale waa kalaan si gale yoo anaaf illee naa gale an sittiin dabalata maa inni re Itoophiyaa akkamitti biyyi tokko biyya ta'uudhaaf jalqaba bareedu maaltu biyya ishii godhe mee akkamitti biyya ta'uu dandeesse biyya Itoophiyaan biyya maaltu biyya ishii godhe okay kana kanatti ishee biyya godhe jedhime Itoophiyaan biyya ta'uu isheetii namantu lubbu naman biyya miti ani ammoo biyyan jedheetti naman kaleessa kaleessaas diina Oromooti arraas diina Oromooti isin Itoophiyaadha wanni jedhamu impaayera afaan qawweetiin yeroo Salamoon dura dursoo biyya kana
kolonii keessa galchiinsaa dhufu maaliif jennaan saban talaraabaa gaafa saban talaraabaa irraa eegalee nigistu saabaa tan amma ja'an kanarraa eegalee maaliif jennaan mee Itoophiyaadha moo Oromiyaa dursa akkatti biyya taate achiin booda nu ibsita obboleettii teenya. Galatooma Itoophiyaan biyya waliigalaati. Oromiyaan ammoo tuyyuu Oromiyaan naannoodha jechuudha. Oromiyaan naannoodha. Naannoota kamiyyuu walqixa garuuyyuu immoo itti caalti jechuudha. Itoophiyaan parasantii 75 kan qabatte Oromiyaadha jechuudha. Daangaan Oromiyaa Itoophiyaa keessatti haa bal'atu malee Itoophiyaan sablammii 86 fi laangoojii 87 qabatte walumaa galatti Itoophiyaa jedhamti jechuudha. Isaan keessa Oromoon tokko sabaa jechuudha Oromoo jechuudha. Tole. Itoophiyaadha moo Oromiyaa tanaatu dur Itoophiyaatu Oromiyaa dhufe moo Oromiyaa tanaatu Itoophiyaa keessa dhufe mee naa ibsi. Inni nageenya. Oromiyaa tanaatu Itoophiyaa keessa dhufe moo Itoophiyaa irra dhufe moo maqaa Oromiyaa kanaatu Itoophiyaa irra dhufe moo ka Itoophiyaa kanaatu Oromiyaa irra dhufe. Itoophiyaatu dhufe. Itoophiyaan durumaayyuu jirti. Maaliif jennaan yeroo seenaa addaan hubattee dubbachuu dandeessan wajjin galatoomii ulfaadhu jiraadhu bakka jirtutti waan waliin dhabne malee waan irra wal dhabne waan hin qabneef jecha maaliif akka nam tokkeedhaatti kan dubbachaa jirtu yoo seenaalee kan qorachaa jiraattu taate akkuma afaanidhaan biyya kana hundaahuu qorattee yookiin addaan baaftee nutti himaa jirtu kanatti maaliif jennaan Noobiyaa Kingdom kan ja'amurraa eegalamee haga gamanaatti mee kaalaandarrii fakkeenyaaf addunyaan itti bulaa jirtu bara meeqa obboleettii teenya sirnumaan waa wal gaafannee walii deebifnaa obsaanii inni Itoophiyaan ittiin lakkaawwatee bulaa jiru lama isa yookiin Oromoon qabdu isa kaalandaroota afran irraa meena lakkaawi ichi booda dhugaan seenaa qorattee jirtaa waa'ee biyyarraayis kallattiidhaan dhugaa saniin adda baafattee niin morma jechuu ni wajjin dandeessaan siin ja'a dhugaa galatoomi obboleettii teenya mee asirra dhaabbadhuuti deebiinaa kan kaalandaroota afran jirurraa meena lakkaawi. Kalandara keessa ka biyya kennamu ka biyya alaati jaal. Afuranu kalandarri afurumaa jira. Kalandarri addunyaan kun itti bulaa jiru kan bara 2026 kan 2018 kan 1446 kan siifni mummaan tana afran sadeen kana yoggaan ahimti afran kanis ti ansite kan silaa fi qabnu wajjin akkasitti mee kaalandara afran kana kaalandarri kun keenyuti jina ibsi ichiin booda dhugaadhaan seenaa qorachaa jirtaa dhugaadhaan yookiin mormiidhaaf asbaatee waa mormuu dandeessan siin ja'a dhugaa. Kalandari akka biyya keenyaatti akkuma beekamutti lakkoofsa jiraatiin lakkaa'ama. Inni kaan immoo Awurooppaadha. Kana alatti immoo kalandari bakka biraatiin akkatti lakkaa'amu hin beeku jechuudhaan akka kootiitti jechuudha. Akka an beekutti kalandara kanaan beeka. Seenaan immoo waa'ee kalandara haasa'u dhugaa dubbachuudhaaf waan beeku hin qabu. Waa'ee kalandaraa fi waa'ee biyyummaa yookaan waa'ee Oromummaa wanti walitti fidu yoo dirqama yoo jiraate nin dubbisnas bira geenyas hin daallaa jechuudha. Garuutu ammoo itti fayyadamni keenya jiraadha jechuudha. Galatoomii kaalandarri yookiin dhawaa jennaan nuti akka heera uumaa Oromtichaa maaliif jennaan iftahaa Oromtichaa keessatti fakkeenyaaf kaalandarri ganni 2026 kan eenyuutiin beekama? 2026 eenyutti lakkaa'ama? Kaalandara kana eenyuun lakkaawama kan 1446 akkuma sanii
maaliif jennaan waan wal qabatu seenaalee keessatti kallattiidhaan beekadha waan takka keessatti yoo beekne waan takka irraa dubbachuu dandeenya osoo hin beekne yoo kan dubbannu taate namni nurra beeku nu qabu mala waan ta'eef dhugaa seenaalee dhibbarraa dhibbatti wal qabatu waan ta'eef. Waa'ee kaalandaraa naaf dabalee wanti baradhillee hin qabu. Waa'ee kaalandaraa ta'u mootuyyuu wantoota kanaa walitti qabama jedhee wanti yaadallee hagaarraallee hin jiru. Yoo beekan tarii isinirraa barachuun barbaada. Garuu yoo ammoo akkuma isinitti himetti akkuma baralisa elementarriirraa kaasnee hagaarraatitti wanta jirurraa akkuma beekanitti akkuma laakkaa'aa jirrutti akkasumatti lakkoofna jechuudha. Kanarratti ammoo wanti addaa yoo jiraate isinirraa baruun barbaada. Tole galatoomi maaliif jennaan seenaalee amma baratame kan yookiin dubbisaa jirtan yookiin kan barsiisaa jiran keessatti namni hundinuu akka isaa ta'u barreessa malee akka siif ta'u akka ati qabdutti namni si barreessaa jiru waan hin jirreef kan duraan dursaa mee waan irraa hubatturraa kanumaan si ibsaa. Ganni 2026 dhaloota Kiristoosi ganni 2018 yeroo Girikiin yookiin kaartaa lafa tanaa kaasuudhaaf dhufe ganni 1446 Hijiraa Nabi Muhammadii kan Oromoon qabdu ganna 6,420 akkasuma hubadhu maaf jennaan akkuma kaleessa an Oromoodha jechuu kana ati maali gaafa kun Shawaa Gaallaa kun gara bahaa kan jirus an Islaama Muhammad qottuudha ifiin ja'utti miti ati Oromoodha ja'uu jechuu akkuma biyya barsiise qubeen ati arra yookiin ittiin baradha jettu tunya kan qubee kana barsiise adda bilisummaa Oromoodhaati ati Oromoodha jechuu kasitti hime adda bilisummaa Oromooti gadaa melbaa yoo kan dubbiftan taate akkuma sanii jira lafaa kaleessa ati maali gaafa jaan an Oromo jechuu keessatti Oromoo takkittii tanatti himuudhaaf ganna jaha torba caalaa bosona ittiin turameeti lammii tanaa itti adda bahee ittiin barsiifamaa ture jechuudha. Maaliif jennaan gaafa Oromiyaa maaliif Xaaliyaaniin gaafa lafa tana dhufu fakkeenyaan si ibsaa biiti tuni siidaan guddaan kun ka eenyuuti jennaan ka Oromooti jennaan Oromiyaadha jechuurra Roomaaniyaa jechuu wayya gaafa siidaa asii buqqaasillee qaba. Maaliif jarri seenaalee bifa isaanii tahutti kan barreessaa jiran akkuma lafa silaa Oromooleen qabdu bikka ittiin yookiin dhawaa ayyaana yookiin ayyaantuu qaalluun Oromoodhaa jiraachaa turte ilaali balaa bikka qaalluun Oromoo itti jechaa turte akkuma sanii maaliif beekadha seenaan waan kaalandara kanaa wajjin wal qabatuuf kaniin ibsa bal'aarraa si godhee maaliif namni dhimma lafaatii fi dhimma lafee ifii hin beekne kaleessa bara 1980 takka addi bilisummaa Oromoo gaafa dhufee keessatti maal godhe fakkeenyaaf ati Oromoodha jedhee itti himee ture. Gaafa ati Oromoodha jedhee itti himu haalli addaa yookiin burjaajummaa wahii dhuftee yeroo san keessatti 1980 haga shanitti bittinnaa'uun nu gahe jechuudha. Kana keessatti yeroo tana keessatti ati Oromoodha jechuu malee Oromummaa waan taate osoo ittiin himini kan gara bosonaa carraan mudannoo yookiin burjaajummaan addaan mudattee kan deebi'uu danda'u jechuudha. Maaliif Oromummaa ifii kana beekuun ani gaafa Oromoo naan jette eega Oromoo taate fakkeenyaaf hayyee Oromummaa keenyarraa mee tarii akka barumsaatti waan gallee walii ibsuu dandeenyu keessaa mee eega Oromoo taane nuti Oromummaa keenyaan abbaan keenya Oromtichi yoo taa'issoon isaa eeyisa takka yoo jiraate jiruun isaa bikkatam ture akka fakkeenyaaf gara dhiyaatiin Asoosa magaalaa Asoosaa Sidaama Koobilii jira
gara Arsiitiin Harmamuroo Anolee jira, gara Bahaatiin Chibuutee Miilaba Karfaa jira. Akkuma sanii gara Salaalee Calii Calanqoo Hallayyaa Calanqoo faa jira. Mee jaallawwan koo hayyee teessoon akka ijiraamee fuulli lakkaawwanna jettuu keessatti ijiraan Nabi Muhammad keessatti qabriin Nabi Muhammadii fi teessoon isaa yookiin Madiinaadhaa fi Makka kuma ja'amu kana kunis kan ganna 2020 fi jaha arra lakkaawwachuu jiru Kiristoosis iddoon taa'umsasaa akkuma sanii Israa'el akka ture yeroo sila Musaan dhufu lafa tana keessallee maaliif jennaan lafa tana lafti isaan dhufanii heera uumaadhaa irraa fudhachaadhaa turanii maaliifi hayyee mee eega Oromoo taane nuti Oromummaa keenyaan mee teessoon abbaa keenyaa eeysa yoo du'e awwaalchisaa eeysa yoo jennee kan wal gaafannu tahe waan adda baafannu hin qabnu jechuudha. Akkanumatti afaaniin haasa'u yoo tahe malee maaliif arra keessatti yookiin sirna tokko ni mormina jechuu keessatti nuti sirna yookiin gita gittaa gabrummaadhaa kan kaleessa Haile Sillaaseenis Milikiis Haile Sillaasitti gaafa as dabran Raas Mokonninitti walda Gabriel Abbaa Seexaanii fi Raas Goobanaa Faajii gaafa bitanii wanna godhan